Ashama harka fuunee akkam jirtu hundi ilmaan Oromoo nageen uf qabdu nuti gama keenyaan nagee galanne Rabbii faa ta'u erga jenneen booda arraan tana chaanaalii baay'ee wantoota baay'ee irraa baratan jennee yaadnu tokko qabannee isiniif dhufne jira. Chaanaalii kana maqaa ijoollee Oromoo maqaa ijoollee biyyaa jechuudhaan chaanaalii kana kan isiniif qopheessine wantoota baay'ee akka isin irraa barataniif chaanaalii kana qabannee isiniif dhufne jira. Chaanaalii kana irratti qophiilee nuti isiniif qabnee dhufuuf yaanu qophiilee bashannansiisoo filmii fi diraamaalee gaggabaaboo odeeffannoo haala yeroo seenaalee Oromoo fi Oromiyaa gabaabumatti wantoonni nuti isin biraan ga'uuf yaada qabnu kan hanga ammaa dubbanne kana qofa miti waan baay'eetu hafe waan ta'eef saniifuu hordoftoota chaanaalii ijoollee biyyaa chaanaalii kana subscribe like share akka waliif gootan abdii guutuu isinirraa qabna. Viidiyoo kanatti aanu viidiyoo bareedaa tokko jiraattota magaalaa Wadaay waa'ee dhukkuba koronaa vaayirasii COVID-19 kanaan wal qabatee jiraattota magaalaa Wadaay waan haasofsiifne qabna. Saniifuu jiraattonni magaalaa Wadaay yaada isaanii isinii dhiyeessuudhaaf viidiyoo kanatti aanu nuti isiniif maxxansuu keenya guyyaa lama booda isiniif maxxansina. Hangastu nageen nuuf turaa isin jaalanna nageetti isin jaalladha.